Harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Hinaan Tubii akkam jirtu fayyaa keessanii baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jecha har'a egaa akkuma beekamu kaleessa hora Finfinnee nagaadhaan irreechi nuuf xumuramee har'a immoo hora Finfinneeti jechuudha. Horri Finfinneetis horri Harsadee jechuu kooti. Horri Harsadeetis haala gaariidhaan kabajamaa jira. Baay'ee namatti tola, baay'ee tokko waan nama gammachiisudha jechuudha. Egaa tokkummaan waa hundaa, tokkummaan biyya keenyaafis, nuufis, eenyummaa keenyaafis hundaafuu ni fayyada. Egaa Oromoon akkatti tokkoomee biyya isaa keessatti haala kanaan ayyaana isa guddichaa, ayyaana isaa jechuudha, ayyaana Oromoo irreecha haala kanaan kabajuutti hedduu tokko nama gammachiisa. Haala seera qabeessaan yookaan immoo daddarbaa tokko malee haala gaariidhaan kabajee xumuramee jira jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Namni kana hin gammanne yoomillee gammaduu hin danda'u jireenya isaa keessatti jechuudha. Kanaaf anis hedduu tokkoon gammadee hedduu namatti tola. Nama gammachiisaa, bagan Oromoo ta'ee dhaladhe nama jechisiisa jechuudha. Egaa hedduu tokkotti gammadee hedduu tokko nama gammachiisa. Galata Rabbii hundumaayyuu darbanii waan hundaa keessa darbinee har'a iddoo kana geenyee ifa kana arguu kiyyaatti anuu baay'ee tokkoon ofitti gammada. Maaliif jennaan yeroo duraatiifis irreechi hora Finfinnee yeroo duraan keessa dhaabbateeti ture. Egaa jaarraa tokkoo fi walakkaa kan ture jechuudha. Ammas immoo dhugaan hin qallatti malee hin cittu isa jedhame san Oromoon akkasitti Finfinnee keessatti wal argee waliin irreeffatee tokkummaa isaa beeksisee irree isaa beeksisee. Irreechi irreedha yoo jennu waa malee miti. Irreechi hirree waan ta'eefi saboota hedduutu achitti argama. Oromoo hundatu achitti argama jechuudha. Oromoo hunda jechuu kooti. Oromoo bahaa dhihaa kaabaa kibbaa hundaa jechuudha. Arsiif Baalee Oromoo kutaa 11 jechuudha. Achitti wal egaa haala kanaan diinni Oromoo mataan isaa lafa laaluun hedduu nama gammachiisa dhugaa dubbachuudhaaf hedduu nama gammachiisa. Warri waa'ee Oromoo kana jibbu jechuudha. Waa'ee waan Oromoo kana warri jibbu waan godhan dhabanii jiru jechuudha. Baay'ee tokko gubatanii. Egaa wanni godhan hin jiru. Oromoon biyya isaatirratti haala kanaan bashannanee ayyaana isaa kabajee wal argee. Irreechi jechuun iddoo wal argaati. Kun immoo hora Harsadiiti jechuudha. Isa ganama isa har'aati jechuudha. Egaa hedduu namatti tola. Horri Harsadii illee jechuudha haala gaariidhaan kabajamaa jira. Uummata jaalalaa hedduu nama boonsaa dhugaa dubbachuudhaa fi aadaa keenyaan haa boonnu. Akkasumas akka wallaalummaa kootti jechuudhaan kanan jechuu barbaadu dhaloonni ammaa nuyi jechuudha. Aadaa keenyas haa beeknu, duudhaa keenya haa beeknu, safuu keenya haa beeknu. Akkasumas immoo amantii keenyas haa beeknu jechuudha. Egaa amantiin keenya aadaa keenya nu dhorku, aadaan nu dhorku jechuudha. Akka kootitti aadaan koo adda kooti waan ta'eef kanaafuu aadaa koo saban keessaa dhaladhee saba bal'aa kanaa fi aadaa koo baay'ee nan jaaladha. Kanaafuu aadaa keenya jaalachuu qabna. Saba keenya sabarraa dhalannes akkasuma safuu duudhaa nu barsiisanii nu bira darbanii jiru. Nutis immoo dhala keenya waan gaarii aadaa keenya, safuu keenya, duudhaa keenya barsiisnee akkasiin akka abbootiin keenya haayoliin keenya duraanii nu barsiisanii darbanii ammas kan jiru akkasumatti kan nu barsiisaa jiru. Nutis immoo dhaloota nu booda dhufuuf waan gaarii akka lafa keenyu aadaa isaatiin ilmi keenya intalli keenya akka ittiin boontu aadaa ishiitii fi amantii ishii walitti fiddee akka wal harkaa hin jeeqne barsiisuun
akkuma amma abbootiin keenya nu barsiisanitti barsiisuu qabnaa malee ayyaanni yookaan immoo wanni tokko yoo dhufee fakkeenyaa fi samuuna yeroo darbee irreechi shirkiidha maaloodha jechaa turan jechuudha. Wan namni irreechi amantaadha wal qabataa kan warri jedhanii jiru jechuudha. Baay'ee isaaniiti jechuudha. Garuu galata Rabbii haala kanaan kabajamee ooluu isaatitti hedduu nama gammachiisa. Yaa wanni gaariin tokko waa of keessaan dhabu jechuun daandiin kun daandii guddinaati, daandii Oromoo mul'isu waan ta'eef daandii hirreen Oromoo ittiin jabaatu waan ta'eef daandii Oromoo ittiin cabsan malee ayyaanicha kana balaaleffachuuti miti jechuudha. Maaliif sabni ayyaana isaa, duudhaa isaa, safuu isaa beeku shirkii jedhamu hin danda'u. Oromoon tasumayyuu waan tolfamaadhaaf yookaan waaqotii tolfamaadhaaf sagadee hin beeku. Uumaa hundaa oliiti kan galateeffatu malkaaf tulluutti ba'ee jechuudha. Egaa aadaan Oromoo hedduu bareedaadha, namatti tola. Oromoon immoo kan aadaa ofii beeku, kan uumaa ofii beekudha malee akka uumaa isaa hin beekne miti jechuudha. Oromoo jechuun saba guddaa, saba hiikaa alaabaa isaa beeku, saba waan hundaa beeku jechuudha. Egaa hedduu namatti tola, nama gammachiisa. Haala kanaan Oromoon bareedee tolee miidhagee argamuun baay'umaan nama gammachiisa jechuudha. Kanaafuu waan gaarii walaa dhaalchisnu siniin jedha. Akkasii siniin jedha. Uummata qashtii hedduu waan natti tolee fi waan gammachuun keessa koo jiruuf jechuudha viidiyoo kana isiniif hojjechuudhaaf yaale. Egaa wanti asirratti wal gorsinu aadaa keenya haa beeknu, duudhaa keenya haa beeknu, saba guddaa saba irraa dhalanne kana haa beeknu. Aadaa fi amantii keenya wal keessa akka nu jalaa hin lalaaqamne haa eeggannu siniin jedha. Diinni yeroo baay'ee haala kanaanidha kan nutti dhufee aadaa fi amantii keenya wal nu jalaa fakkeessee walitti nu jalaa laaqee namni immoo amantii isaa hin jaalanne waan hin jirree fi aadaan kiyyaa homaa miti kan afaan aduu amantii kiyya jedheetoo kan yaadan hedduudha jechuudha. Garuu aadaas Oromummaas wanta hundaa kan nuuf kenne Rabbii tokkicha waan ta'eef aadaa keenyas jabeeffachaa, duudhaa keenyas jabeeffachaa, safuu keenyas eeggachaa, amantii keenyas qabachaa, amanaa jabeeffachaa itti gara fuulduraa haa deemnu. Hedduu namatti tola. Galatooma ulfaadhaa waan na dhaggeeffataniif.